سكرني عمري درجكما كم بياك بينيا بيوتام باتي كولي تانيتيا سلا ونبرا دالا مكابينيا نوركو بركيزانا لسانو كهنيان دبرنا الجزو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي وانكو كمسلمة أكم جرتو أكسمس كان كريستيانا كواقف فتا كان أفان كان أجيسن هندون تكيسن يو بكا مجرتنوتي نجينيكو إسنك أكابو سنين جتشا أكو مبيكمو تربان كان كيسا واهي إيروتا كشلبي ورا كشلبي تشود ورا نغاتون تين ورا كشلبي رتي وانتو توكو أكن دبتاجرو نبيكما هاتو مدي كان أول كبته فيسبوك يكو رتي دولان فيسبوك يكو ريبورت نرتي كو داني نرتي كو باني جرو كان هافو ركون قبو فيسبوك يمتي يولبون كو دربيو كون أناف سينادا كان جنان شمردن كينيا وري فيديو قبدن إني دربيرا فانكا توكو مقا فيديو كي سجلا متنسا فيديو كي نكنا قدا نمتن إرغا ليفير تنقر سيساتين سموني توكو إرافين كفالنا بقى إنفوكا ol darbachun sa inafu video ke yomi yu ol darbachun sa inafu amma yomi tfaya qabdaati amma yomi tigabbaratessa video ke situn argine male iriyonni sa argani qufaniru wa tokko kana bodde waan darbeef rabbi keessan kadhadhaa male rabbi keessani araarama kadhadhaa yaa rabbi nuuri si hojii keenya jedhaa dhiifama gaafadhaa rabbi keessan male jechuudha wannati dhiira gabbartuuf hin jiru bilookii ofirraa godhi mee inni dhiira ta'ee video ke maxxansee nagaa na jiraatu illaallaati yoki isa jirata yoki nu jirata kanafu ya boletti ko gorsan sida mo tokko yo jirate boletti woni darbera seena dechuda kana bodde ati nama gorsu qabda kana bodde gowomun qabdu wali kana bodde le jalalatti galu demtanu wanda no mi dama jirtu mal mi dama jirtu tan yo erumtan ille warri isin fudu ilmo isin rar gachu isin dawajira kinini isin liqimsiisaa jira mana marfeesin geessaara innaqina kinini liqimsina mana marfeesin naqina akkana gootanu yoo maatiin keetiif maatiin saa wal bira dhaqeennan nikaasin hidhatin ineerumiin si taafu anasin jedhe innoo si jaallata maaliif maatii keef maatii isaa walitti fiduu dadhabenni kun gaballatoo gaaffisitta ta'u bakka eerumni biyya alaa keessaa yoo maatiiniif maatiin dhaqanii waliin argin si taafu yaa buleetti akira maatii keetti kabajoori mee akka maatiin keetti wal fuudhan qoradhu si galee calluma jedhee yoo si fuudheyyuu ilmoo sirraan argatu kiniinii si nyaachisaa akka sangaa biyya keenyatti amoolee arraabsifamu kiniinii si arraabsisaa oggaa furshan erga jiraatee booddee yeroo inni sitti ba'u akka maraachuu taata kilooroksii dhuddaa rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jirta kanaafuu jennaan warri eerumtan ilmoo argadhaa jaallatee tun ta'in dirqamaan tun hin beekin qoricha fudhanneera jedhaati tun hin beekin ilmoo argadhaa isin eeku ilmoo sana rabbisinii guddisa dhugaan sin itti himaa abbaan barbaade funyaana qabadhu akkana irratti duulamee jiru argaa jirtu waa'ee kanaatiif kun iccitii dhugaadha waan isin beektan jechuudha meeqa kan gizee sagal geessitee ulfa of keessaa baaftee sababii abbaan manaa jaallattu jettee jechuudha jaalala isa kanaa rabbi nurra haa qabu kanaafuu erga eerumte obboleetti dahiitii ati kee yerootti bilbiltuuf maal sin jetti in ulfoofne ilmoon argannee jetti jarri eeruma dhugaa fuudha dhugaa si'aa jiru garuu dubbiin faallaadha eeruma birriiti si galee kanaa jennaan abbaan manaa keetii ilmoo sirraan argatu taanaan rakkoo cimaa sitti deemuu deemaaraa kiniiniin liqimsin rabbii sodaadhu maaliifi kiniiniin rabbii waltii buusaa deebi'ee immoo suma immoo miidhaa sirraan ga'a kiniiniin liqimsitee marfee waraannattee kiniiniin liqimsitee oggaa 4-5 nageesse kaate ilmoo argachuu barbaadellee kan dhabe meeqa jira kan dhabe kiniinii nyaate kee shamarranis jechuudha dhiiraa jedhee marfee waraannate kee birrii amma nan kenna adaraa maskiitatti du'aa hin haakadhaa akkas naa godhaa situ dhala of dhowweem akka rabbiin ilmoo siin kennine situ godhe abbaa manaa keetii ilmoo in argattu siin jedhu abbaa manaa keetiiti miti anas siin jedhe kun mubaarak musammaa yaasin sayid sitti maan jiraan dhugaa jiru kanaa jennaan warri eerumneera jettanus ilmoo argachuu eegala rabbii sodaadha kiniiniin liqimsin kiniiniin haraama marfeen haraama jaallattus jibbitus
anjibameen xireeffatama kanaan akka jibbamaa jiru argaa jirtu ganaa viidiyoo narratti waraabama liivii narratti waraabama ganaa hattuu maal akkanaan jedhaa jiran ganaa narratti waa meeqa holola geggeessu garuu dubbiin dubbataa kun dhugaadha moo soba yaa shamarranii isin irratti fakkeenya argatanii isin warra wal fuudhee irratti fakkeenya argatanii shamarran warri bubbucuun warreef lafaa ka'aa jiran eeruma jibbanii fireendiidhaan jiraataa jiru wal fuunusoo eerumnisoo ilmoo argachuutti hin qabnu jedhanii tasfaa kutaa jiru isin fakkeenya ta'uu qabdu jireenya gaarii jiraachuu qabdu abbaan manaa keetii hojii hin qabu hojii isa qabaatu hojii dhiisi jedhiin inni hojii jedhiisu ilmoo guddisu ati immoo hojjedhuuti ilmoo keetiif abbaa manaa keetii manatti danda'i silaa garbicha ta'uun ta'uudhaa'oo ilmoo keetii garbicha ta'e yoo abbaan manaa keetii sitti ba'e jaalalli saasirraa qannasa maaliif ilmoo sirka jirti waan ta'eef sii galee kanaa jennaan warri wal fuutanis ilmoo argadhaa yaa obboleessa dhiiraa yaa obboleessoo kan birriidhaa jettee doolaara 500 doolaara 1000 hojjetti jettee birrii siitiin gammattee dugda sii ilaaltee fuutee jirtu rabbii kee ofirratti sodaadhu ilmoo kenniif rabbii kee sodaadhu guddifattu dubartii miskiina dubartiin haadha keenya dubartiin obboleettii keenya yoo rabbii ofirratti sodaatta ta'e viidiyoo kana dhageessee hadhaa kaaftee kenniin liqimsiisin ilmoo tokko illee kenniif birrii sii hoggaa meeqa nyaatte booddee akka gadhiiftu hin beektaati dudubbeesii kan biraa jana taarta qopheeffataa jirta isii daawa maal qopheessite allayyaa qopheessitee fi fooqii irraa utaaluu qopheessitee fi rabbiin sodaadhu adaraa haadha keeti yoo dhuguma kabaja haadha keeti qabaatte yoo dhuguma obboleettii keeti kabaja qabaatte yoo obboleettii kootiin hin bahin jette yoo ilmoo kootiin cubbuun kun hin bahin jette wal beennaa si beeka tokko tokkoon keetiin eenyuun akka taate ilmoo kennii warra keeti jiraachisaan rabbi siyyuu kan jiraachisee guddisee maatii keetu hin ta'in sababa malee maatiin kee rabbitu riskii kee sii banee ergati dhalatte riskii keetiin jiraataa harta malee riskii maatii keetiin jiraataa jirtu kanaafuu ilmoo riskii isaatiin guddataa rabbii keessan sodaadhaa rabbiin isin qabeera ilmoo kennaa ilmoo tokkollee taatu kennaa fi yoollee itti adda baatan wanni isin maraattee kiloodoksii dhuddee maal taatuuf hin jiru kanaafuu maqaa rabbiitiin isin kadhadheera feekii kalaa dhiisaa zarafaa halaalaa hin taasifatinaa shari'aa islaamaan balleessinaa ammas immoo warreen ijoollee amantaa biraarraa asallamsiiftanii fuutanii qaatanii itti taphataa jirtanus viidiyoo koo lammaffaarattan waraabee dhufa inni waan of danda'e viidiyoo koo biraarattan waraabee dhufa asirratti tuquun barbaadu kanaa jennaan obboleewwan koo rabbii keessan ofirratti sodaadhaa hadha duniyaadhaa bor aakiraadhaa namni aakiraa hanqatu hin jiru yoo dhugumatti bor aakiraa fuuldura rabbii tan gaafatamuu deemaa jira jettan ilmoo kennaa fi dubartiidha yoo immoo hin taane dhiisaa siluman fuudhina fakkeenya isinirraa laallataa jira kun amantii islaamaa keessan jiru isinii galee kanaa jennaan amantii keessan maqaan godhina gochaan agarsiisaa dubartiin ilmoo ammattee ciisuu feeti dubartiin ilmoo dhungachuu feeti dubartiin ilmoo sii ijaan arguu feeti abookiin intala namaa kennanii liqimsitee hin doomsin rabbiin biratti gaafatamuuf jirta biyya duniyaati maallaqni qaaruunii jechuudha waa'ee maallaqaa argitaniirtu dacheetu ittiin cite jennaan duniyaa isaati wajjin ittiin cite miti namni amma isaa qabeenya qabu jira addunyaarraa kanaa jennaan maallaqni faayidaan qabu ittiin jiraachuudhaan malee biyya duniyaarra kan ittiin dalagachuudhaan malee abalu sooressaa abalu miliyeenaraa jedhamus waa tokko siin godhu gaafa qabaramtee deemtu amartiin quba keetti iyyuu sittii baafama uffanni kee jaappooniin kee iyyuu sittii baafama waan ta'eefi adaraa kee obboleessa koo adaraan siin jedhaan adaraa obboleettii qabdaa haadha qabdaa dubartiin zullumin dubartiitti taphatin jedheen sii dhaama si mufachiisuun isaan mala dhugaan nama mufachiisa dhugaadha dhugaan yoo namni dhugaa isinitti dubbate akkasiin aartanu akkasiin bilookii nama gootanu nan beeka garuu ija siyaasaatiin utuu hin ta'in ija shari'aatiin ilaalaa yoo sodaa rabbii hin qabnu ta'e yoomiyyuu bilisummaadhaan waliin arginu yoomiyyuu biyya namaa keessaa hin gallu yoomiyyuu garbicha namaa taanee jiraannaa jechuudha kanaafuu obboleessa koo miinatti mufatini dubbii koo kana viidiyoo kana irra deddeebisii ilaali haadha keessa ofitti fidi ilaali meemee yaadaan haadha kee ilaali utuu haati kee kiniinii liqimsiifamtee abbaan keenya haadha keenya kiniinii liqimsiisee maallaqa sii nyaatee maal godhee jedhee nu hadhan jirru turre kana jennaan fakkeenya haadha keenyaa fakkeenya abbaa keenyaa ilaallee jalatti ba'uu qabna malee gurra maatii keenyaa gurra haadha keenyaa eeguu qabnaa jechuudha kanaaf obboleessa koo viidiyoon kun waan si mufachiisu hin qabu
obboleewwan keetii messengeraan karaa adda addaatiin share godhi yoo miseensa YouTube mubee showdhaaf aaraa yoo taate subscribe godhi laayikii tuqii viidiyoo kana akka namni hedduun ilaalu godhi ani sobne dhugaadhuma jiruun sitti mee yaa obboleessa koo rabbiif jecha si jaalladha hunduma keessan iyyuu isinin jaalladha galatooma share like gochuu hin dagatina an obboleessa keessan mubaarik